Nagaa waaqayyoon baay'atu hordoftoota yeroo mul'ataa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu miti akka nagaa taatan abdiin qaba guyyaa har'aas jechuudha viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra guyyaa har'aas immoo jechuudha yaada icciitii dhuunfaa duukaa wal qabatee akkasuma immoo kan namoonni tokko nuuf hin beekne akkasuma jechuudha ilaalcha yookaan immoo obsa ijoollee keenya biyya Arabaa keessa jiraatanii icciitii isaanii baasanii kan hin dubbanne jireenya isaanii irratti yeroo hundumaa muddamaa fi cinqama keessa kan jiran irratti yaada tokko waliin kan mari'annutu jira jechuudha. Maaliif jennaan yeroo tokko haalli jireenya biyya lafaa nama hin guuttu garuu haa ta'u malee qalbii nama fuuti. Egaa otoo gara yaada kootiin darbinii warra viidiyoo koo like comment gootanii yaada keessa naaf hirtanii hundi keessanii yoo galatoomaa akkasuma immoo gaaffii garaa yoo qabaatanis comment irratti naa qoodaadha. Qeeqa yoo qabaatanis kana sirreeffadhu kanarratti dogoggora qabda kan jettanis garaa keessan keessatti calluman jedheena maaliif jennaani namni waan hamma dandeettu qabuu fi hamma waa tokko isa galee tokko baasee dubbachuu danda'a garuu immoo nama tokko miidhuu danda'an beekamu. Maaliif jennaan kan tokko beeku tokko hin beeku waan ta'eef asumaan kan isinitti himachuu barbaada gara yaada kootti gaafan deebi'u jechuudha yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenya biyya Arabaa deemnee waggaa 2 hojjennee deebinaadha namni kamiyyuu jechuudha malee waggaa 7 waggaa 10 waggaa 12 waggaa 15 waggaa 8 waggaa 6 waggaa 4 kana hojjedha jennee murteessinee mana hin baanu jechuudha gaafa mana baanu kontiraata waggaa 2 hojjetadhee nan galaadha karoorri keenya jechuudha garuu haa ta'u malee isarraa beenna malee isa boruun beennu garuu gaafa nuti mana baanee fi har'a garuu haalli nuti keessa jirru haala jireenya biyyaas ilaalchisee haala jireenya maatiis ilaalchisee haala jireenya keenyaas ilaalchisee akka gaafa kaleessa kana akka gaafa kaleessa mana baanee karaa qabanne sanaa miti har'a wanti hundumtuu jijjiirameera wanti hin jijjiiramne hin jiru jechuudha haala nageenya biyya ilaalchisee haala qaaleensa jireenya biyya keessaa ilaalchisee haala dandeettii fi yaaduu sammuu keenya ilaalchisee hunduu jijjiirameera jechuudha kaleessatti gaafa mana baatu waanuma salphaa dafee manguuttadhee baa dafee manguuttadhee deebi'a jettee mana baate har'a garuu gaafa waggaa 3 4 5 geessee gaafa jireenya keetti galagaltee ilaaltu haalli jireenya gaafa wal siqixxaachuu didu deebitee akkamitti jettee gaafii of gaafatta jechuudha kuni gaafii manama hundaati jireenya bu'aa bahiini gaafa jiraannu caalaa gaafa keessa darbine galagallee gaafa ilaallu yaada keenya keessa nuu dhufa isa kaleessarraa barachaa isa duubaattis abdii horachaa garuu immoo waggaa hamma kana hagamittiin dabarsee waggaa hamma kana immoo akkamittiin otoo kaayyoo koo fi karoorri koo wannaa qixxaatiin an xumure jennee gaafa laallu baay'ee sammuu keenya nu cinqa karaa kana ijoollee haara dhufanirraa ijoollee yeroo dheeraa biyya Arabaa kana turanitu sammuun isaanii qalbiin isaanii miidhamtuudha. Maaliif jennaan anarraa kaasee gaafan ilaalu jechuudha. Engadda viidiyoo nama tokko jalarratti obboleetti keenya Sumiyyaa waa tokko yeroo isheen dubbattu baay'ee tokko garaana nyaatte. Viidiyoo sana jalarratti komentii ishee gaafan dubbisu dhugaadhaan makoo natti fakkaate baay'ee tokko garaana nyaatte akkasuma immoo viidiyoo akkan irratti hojjedhullee keessuma koo na cinqe jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee na cinqaa waanan godhu wallaalee maaloo adaraa du'aa naaf godhaa jetti akka amantaa isheetti naaf kadhadhaa jechuudha akka keenyatti. Akkas jechuun maal taate jennaan obboleettii kana baay'ee waanan godhuyyuu hin beeku fayyuman cinqamaa jireenya waalnaaf hin qixxaanne gara biyyaattis galuun barbaada maatiinis baay'ee jeeqamu anaan immoo waa baay'ee na hir'ataa jetti waanan yaade waanan dhiisu waanan qabee waanan gadhiisu dhabee cinqamaa jirti obboleettiin kun isinii galee hangootu abdii hanshee godhattee nutti futtaafatte jechuudha isheen wanta rakkina keessa ishee jiru. Namoonni baay'een immoo jechuudha anitti dubbatan dhabanii keessa isaaniitti gubachaa kolfaa otoo gaddanii immoo gammachuu nama qabu fakkaachaa adeemu jechuudha. Kuni obboloota koo yeroo baay'ee rakkina amma fakkeenyaaf rakkina dhukkuba
nutti dhufe tokko mana yaalaan furmaata arganna jennillee sammuu keenya amansiisna. Akkasuma immoo jechuudha gadda waaqayyo isinitti ergi malee gadda garaa du'aa isinitti dhufe tokko namni sin jabeessa, maatiin keessan sin jabeessa. Oo tokko tasaa ta'ee wanti isin harkaa jiru lafa garaa keessanii isin geessisuu baatee karaa hin beekamne tokko bakka jireenya keessan miidhamaa ta'e akkasuma immoo maatii gargaaruudhaan obboloota gargaaruudhaan kanaan dura yeroo keessan gubdaniittu har'a garuu immoo gaafa gara biyyaatti deebuudhaaf jettani wanti wal isiniif hin qixxaanne baay'ee isaatu jira. Yeroo kana immoo gaafa ofitti deebitanii sammuu cinqamuu akkamittiin jettanii yaadu. Yeroo kana dhukkuba namni namaa hin beekne, dhukkuba biyyi namaa hin beekne, dhukkuba hiriyyaan namaa hin beekne kan keessi gubatu ta'a jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru malee kun miidhama obboloota keenya shamarran biyya Arabaa hundaati otoo jenna nun sobsiisu. Maaliif jennaan shamarran biyya Arabaa hundishee miidhamtuudha. Walumaa gala hundishee miidhamtuudha. Ofii miidhamtuu taateeti maatii ishee miidhagsaa, obboleessa ishee miidhagsaa, obboleettii ishee miidhagsaa jirti jechuudha. Garuu haa ta'u malee har'a baay'een keenya waggaa hedduu teenye inni baratu baratee eebbifamee hojii isaa argateera. Isheen immoo eegoo keenya taatee seerumtee dhala argatteetti. Yeroo qabnu sanatti nuti hojjenne ofiif qabachuurra maatii gargaaruu, biyya gargaaruu, isa kanas gargaaruutti baay'ee yeroon keenya dhumateera. Egaa immoo anoo dadhabeera bakka kana booda nan galaa jennee gaafa murteessinu hoongalee maattan galaa kunoo na hir'atee jira. Innin ani bitee naafin waliin qixxaanne, innin ani bitee akkas ta'ee jennee deebinee immoo abdii kutachuutu jira. Kuni maarraa kan ka'e beektu dura jalqaba ofii keenya of geenye booda namaaf ta'uu nurra jira. Nuti garuu maalidha jalqaba namaaf taaneeti gaafa humni keenya dhume, gaafa fayyaan keenya dhukkuba garaagaraatiin faalame gaafa sana immoo of yaadanna jechuudha. Yeroo of yaadannu kana immoo yeritti kana dura dabarsine gaabbiitti kana. Otoon akkasitti gargaareera ta'e, otoon akkas godheera ta'e, otoon ofii koo dura godhadheera ta'e kan jedhu sammuu keenya keessa dhufa. Maaliif jennaani of dagachuun baay'ee nama miidha obboloota ko. Yeroo ammaa kana hanfee haa tola maatii irraa dhalatte kamiyyuu hin gargaarta. Aniyyuu gargaareera, atis gargaaraa jirta. Garuu gargaarsi akka qaba. Hankeenya garuu gargaarsa humnaa oliiti jechuudha. Maatiin keenya gaafa rakkoon tokko dhuftu, gaafa ayyaanni tokko dhufu, otoo nuti biyya jirra ta'ee jechaadha. Hanqabanii gurguratanii han barbaadan irratti ansiraa hojjetanii ayyaanicha sana hinuma kabajatu. Nuti immoo otoo maatiin keenya ayyaanni sun hin dhufin, otoo gara sargii, otoo gara eebbi sun hin dhufin dursinee yaanneeti, otoo yaanni maatii keenyaa keessan dhufin dursee dhunu keessa dhufeeti otoo rakkoo tokko hin qabaatin birrii ergine akkasaan ayyaana sana kabajatan, akkasaan rakkoo sana darban itti yaannee goona jechuudha. Isinii galee yeroo kana isaan dhibee tokko argin nyaatanii dhuganii ayyaana isaanii dabarfatanii rafanii ka'anii jireenya mataa isaaniitti bubbu'u jechuudha. Kanaaf walumaa galatti obboloonni keenya jechuudha. Obboloonni keenya waggaa hedduu turtanii abdii kutannaa keessa jirtan jechuudha. Ofitti murteessa. Ani keessumaa galanii deebuun akkatti garaa nama jabeessu waan baay'ee argeera ani jechuudha. Waggoota hedduu hojjedheera. Maatis gargaareera. Kallattii hundumaatiinis jechuudha. Karaa mootummaatiin illee lafa bitee na jalaa qabame hamma guyyaa har'aatti jechuudha. Finfinnee keessa dadhabbii waggaa 5 dhabeen jira. Ani mataan koo jechaadha. Yeroo sanatti aariin natti dhaga'amuyyuu garuu haa ta'u malee miidhamuu korraa waan baradhe ani mataan koo. Maaliif jennaan garaa jabinni si fayyada. Galtee gaafa deebitu as teessee waggaa hedduu lakkootee hir'uu namaa, hir'uu maatii kee guutuurra galtee haalli jireenyaa, haalli kee maaltu si baasa, maaltu si nyaata. Isa kana ofitti murteessitee ji'a tokko ji'a lama maatii kee bira gaafa teessee waa hedduu barattee deebita jechuudha. Ani jechuudha waggaa hedduu biyya Arabaa kana turee mootummaan na jalaa lafa qabatee achumaa deebi'ee jechuudha. Bakka
gargaarsa kamiiniyyuu akka duraanii sana ta'uu dide firra koo warra dura gargaaru waan hundumaa jechuudha irra qat go'een dhaabe seenaa kan obboloonni koo keessan karaa waldaa dhugaabee beektu baay'een keessan walakkaan keessan immoo akkasatti akkuma hiriyyummaatti akka biyyaattis beektu jechuudha. Kanaaf galanii deebuun eessa akka jiran nama barsiisa tokko jedha. Lammaffaa immoo firumti ati dura gargaaraa turte suni gaafa ati immoo anoo hin qabu jette gargaarsa kee isa duraanii sana dhiiseeti waan ati har'a owwatte sanatu jibba faalaa jechuudha. Yeroo sanaan gara jabaadhe nama kamirraayyuu jechuudha. Mootummaanis lafa na jalaa qabe mitiire anis kana booda maa gochuun qaba nama kamirraayyuu aaree gara kutachuun qaba. Wala maatii kee wala fira kee wala maalii kee jechaadha. Waaqayyo haa galatu. Waggaa 3 keessatti jechuudha hamma yaade sana mana yaade sana bira ga'ee bitadhee itti gammadee rafeen bule. Ela siniif haa galu. Kuni maarraa kan kee garaa jabummaa bakka firarraa citu maatirraa citu maaliif kana dubbatti sin jechuu maltu. Ani maatii gargaaruu dhiisee miti. Waggaa tokko keessatti pilaanii itti baasa. Dhugaan sinitti hima. Waggaa tokko keessumaa warri baadiyaa jirtu warri baadiyaa waggaa tokko keessaani maatii koo yeroo ganna qofan gargaara. Yeroo ganna mi'aan gadi baafatanii facaafatu wanti hundumtuu jechuudha bakkee jira. Amma ol deebutti maatii yeroo ammaa kana ammoo haala nageenya biyyarraa kan ka'e haala baay'ina maatiirraa kan ka'e ganna haalli jireenya itti ulfaata. Yeroo sanan gargaare jechuudha malee ayyaanni dhufee maaliin dhufe isa kana gargaarsa qabu go'een dhiisa jechuudha. Yeroo sanatti waaniin ani yaade walnaaf qixxaate. Sinii galee mitiire isinillee gara jabaadha. Eenga dabaletti keenya sumiyyaan biyya galuuf jedhee haala koo wallaalee jette mitiire namni kamiyyuu otoo galee maatii isaa argee otoo gaa'ela isaa gaggeeffatee otoo daa'ima qabdu argee itti tola. Garuu haa ta'u malee warri daa'ima qabdanis immoo daa'ima keessan irratti uffata beelloo irratti beelloo caammaa irratti caammaa astees irratti hin bitiin. Maaliif jennaan guddinni ishee amma akkuma fe'ettiyyuu nama guddatti. Waggaatti si'a 2 yoo bitteef al takka yoo bitteef hin ga'a. Guddinni daa'imaa yeroo kamsi rakkisa gaafa isheen gara yuunivarsiitiitti siqxu gaafa isheen gara koolleejjii garaagaraatti siqxu yeroo sanas deebii masii eeggata waanta ta'eef ati ammaan qabii wanta tokko bitu waa tokko ijaaru waa tokko facaasutti jabaadhu kan booru ija buusee siis daa'ima kees guddisuu jechuudha. Malee ijoolleen baay'ee nama ala keessan irratti daa'ima akkama biyya Arabaa kana akka funyaanii uffataaf caammaa irratti daara baaftanii jirtu. Kuni homaa isiniif fayyadu. Wayyaan hamma ati galtutti iyyuu inni jalaa uma yookaan keessaa guddattee itti gabaabbata. Isa kanarratti jireenya kee fi maallaqa kee dhangalaaseeti. Qabachaa waa ijaarrachaa isa facaafatte biqillee akka ija sii godhatuuf lafa bittarratti ijaarratti abbaa manaa kee wajjin karoora godhachuu sii wayyaa jechuudha walumaa galatti. Kana kuni warra daa'ima qabaniifidha. Haala kanaatiin baay'een keessan daa'ima qabdu. Daa'ima keessan hin gargaarinaa jechuu miti. Daangaatti godha. Maatii keessanittis daangaa godha. Obbolaa keessanitti isheen guddatte heerumte mana koo siin jetti. Booru malee gaafa ati biyya galtu mana koo jireenya koo daa'ima koo jette mana isheetti jabaatti malee waggaamma kana na gargaarti jette namni galagalee ilaalu hin jiru. Otoo fayyaa abdii dhukkubsatte jechuudha. Inni barates eebbifamee hojii isaa yoo argate haadha manaasaa fuudha. Kanaaf of hin dagatina obboloonni keenya. Dhugaa of hin dagatina. Yoo ofiif taate yoo qabeenya qabaatte booru maatiin kellee si jaallata. Atillee yoo fayyaa abdee booru fayyaa keetti qabeenya keetti keessatti of wal'aantellee jiraatta jechuudha. Kanaaf of hin dagatina obboloonni keenya. Of dagachuurraa kan ka'e kunoo sammuu keenya dhabaa jirraa itti yaannee lafa karoora keenya nuu ga'uu dideeti wal nuuf qixxaachuu dideeti itti canna qabna jechuudha ofii keenya yeroo kaanuu yeroo rafnu. Abdii kutachaa jirraa jechuudha. Maarraa kan ka'e kun of qabuu dadhabuu karoora keenyatti pilaanii baasuu dhabuudha jechuudha. Walumaa galatti jabaadhaa ciniinnadhaa jabina abbaatu ofitti murteeffata. Garaa jabummaan dhugaa nama fayyada. Garaa laafettiin firaaf ulfootii jedhu makmaaksa Oromoo. Garaa laafummaan bakkeetti nama hambisaa jechuudha. Garaa jabaadhaa hammeenya horadhaa jaalalan qabaatina jechuu miti. Hundumtuu akka qaba. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Warri natti qabamtan yoo jiraatan dhiifama.
garuu dubbii dhugaa baay'een keenyan dhageenyu qoosaa fi kolfa garaagaraa aggeeffachuuf yeroo keenya finna male. Kanaaf walumaa galatti ofiin dagatinaa. Of dursaati nama booda godha malee nama dursatanii of boodan godhinaa jechuudha walumaa galatti yaadni koo nagaan naa tura.